Gaaddisa jiruu kootii bareechaa jireenya koo kan biraa homaa hin qabu suma bitee qaamni koo. Yaa dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Mass Miidiyaa akkam jirtu qophii keenya irraatiin qophiiwwan garaagaraa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti subscribe, share, like, comment gochuun nu wajjin turaan affeerraa keenya ta'a. Turtii gaarii. Yaa dhugaa bakki ati jirtu samii moo lafarraa eessaa si barbaannu mee yoomsi agarraa dhibeen nutti hammaatee akka tuullaataa fi gosti isaa hedduudha eeyyeennaaf hin gallinaafi gariin mataa himataa kaan miillaaf iyyataa ati eessuma jirtaa meemaaf dhabde biyyaa lallabnee si waamnaa yaa dhugaa dhagahii diddeen miliqiinii mee nu bira gahii ni dhageessaa dhugaa tariisin argannu osoo ati jirtu maaliif kan rakkannu nuuf argame dhugaa dheebuun keenya sumaa hamaasi mufatuuf kenni carraadhumaa abjuu bara beelaa taate hin hafiini ati agartuu keenya nu duraa hin hafiini nagaan nu barbaannu eessaa nuuf argama sobatu nu dhaalee nuuf tolche luugama kana caalaa homaa hin jedhu gaafa dhugaa arganne dubbanna ammaaf kanuman jedha miidiyaa keenya robuufimu dachirraan samiin duumessaa'ee nama kan biraa miti situ jirana keessaa marartee koo si godheen si baadha mormatti ani falmituu keetii nan lola bakka hundaatti biftuu barii taatee ifa keessa laphee kootii marga birraa fakkaattee bareedda ija kootti yoomiyyuu singatu si dadhee onnee kootti bagan si jaalladhee situ kennaa kiyyaa kanaaf nama rartaa onnee koo keessaa mana qabdaa yoomillee sin jaalladhaa onnee koo keessaa mana qabdaa yoomillee sin jaalladhaa roobaa koo fiqaaduuf feenetii dhaabaa biyya Noorwee irraa. Milkaa'uu irraa maaltu nama ittisaa wantoonni milkaa'ina irraa nama ittisan wanto hedduutu jiru. Isaan keessaa garuu muraasa isaanii isiniif dhiyeessee jira hanga dhumaatti na caqasaa. Inni jalqabaa milkaa'uu irraa kan nama ittisu fedhii dhabuudha. Inni itti aanu kufaatii sodaachuu jecha namaaf iddoo kennuun duubatti mucaachuu ofitti amantummaa dhabu dandeettii humna ofii wallaaluu mul'ata dhabu kaayyoo malee jiraachuu kutannoo dhabu nama ilaalanii karoorsuu fi nama gara biraa hordofuu abdii kutuu waan xixiqqootti quufuu sodaachuu fi of tuffachuu wareegamummaa kan falu sodaachuu dhugaa jireenyaa fi addunyaa wallaalu wantoonni kunniin namni akka hin milkoofne namaa fi milkaa'ina gidduutti dallaa warra ijaaranidha. Garuu kan ati hubachuu qabdu namoota dallaa kana cabsamtu milkaa'ee jiru bareedaa arga. Warri harka laatan immoo osoo iddoo yaadan hin gahin karaatti hafu. Kaayyoo ofiif kutannoo fi jabina godhatanii gufuu kanneen irraa tarkaanfachuun nama milkeessa. Ayyaantu galataa irraa. Ani nama akkasiiti. Gaafa wal baran wal tuffachuu har'a arganii wal dhungachuu aduu dhiitee wal beellamu osoo hin beekin dheekkamu shakkii jaalala keessaa hacuuccaa ilma hiyyeessaa daree keessatti muguu humna ofii ol dhuguu jette haasa'u dargaggummaa irraa ta'uu dhiira odeessitu nyaata marqaa fi dhamaa baay'een jibba kana garuu baay'een jaalladha. Hirriba gara barii garaa laafessa dhiiraa ka'uu fi kaalsii qulqullaa'aa dhugaatii dilallaa dadhabanii boqochuu jaalala ilma namaa haasaa dubbii tola hundarra natti tola. Ayyaantuu miidhagsaa magaalaa Buraayyuu irraa. Ijji kan koosi malee tasa lafan argu suuraa kee ilaaleen ta'es nama abjuu kun sobanaan jedhanii warri ollaas natti raajuu ati naaf dhugoomsii adaraa yaamichuu jaalalaan namootee nan lixa lafa feetee onnee kootti margitee jiraattana keessaa dhugaan si jaalladhee sobimaafan fakkeessaa dhugaan sitti himee michuu koona dhageessaa sumaanan jaalladhee nama hunda keessaa sumaanan jaalladhee nama hunda keessaa boonsaa lataaf jiituu birraa biyya Niizerlaand irraa. Abbaan kee loowwan tiksuu as jabbiloota bobbaasii lallabdeen awwaamin malee suuta jedhii natti asaasii yaa shaashituu morma lookoo bareeddittii ganda keenyaa kokolfaa natti adeemii kottu godoo jala teenyaa kottu qoraan cabsaa adeemnaa warri keenya nu eebbisu sababii uumii ijaan na argii abbaan kee qeedhaas hin deemsisu shumburaa miti garbuudhaa kan biilaadhaan nama waraanuu jibba miti jaalala keetiim kan ulee malee nama dhaanuu kottu sin dheegaa bareeddittii koshee kan dhiigaa kottu sin dheegaa bareeddittii koshee kan dhiigaa. Rajjii Dabalaa magaalaa Naqqamtee irraa. Yeroo tokko nan yaadadha baatiin isaa baay'ee qorra. Anis qoricha kanaaf jecha waan wayii dhuguuf gara mana bunaa tokkoon seene. Akkuman ajajadhee dhuguu jalqabeen namni haala gaariin uffata isaa uffatee miidhagee deemu tokko boorsaa qabatee dhufee fuula dura koo teessoo jiru irra taa'e.
Wanti inni ajajate dhufee fi osoo hin turin dubartiin biraan tokko dhuftee dura isaa dhaabbattee isheenis abbaan warraa koo nan duraa du'eera. Qabeenyaan ittiin ijoollee guddisuu hin qabu. Na gargaari hadaraa jetteeni. Namichis ijji koo osoo argu qarshii 50,000 hidhaa isaan lakkaa'ee kenneefi. Anis maal kun namni gaariin akkasii jedheen ajaa'ibsiifadhe. Xiqqoo tures namni biraan dhufe. Inni kun immoo dargaggeessadha. Akkuma alaa ol seeneen namicha teessoo dura koo jirurra taa'ee kana bira dhaqee hirkinfatee bo'uun abbaa fi haadha hin qabu jiraachuu hin dandeenye. Kanaaf waan ittiin hojii tokko hojjechuu danda'u qarshii naaf laadhu jedhee gaafate. Namichis osoo waan tokko hin dubbatiin miira gaddaatiin mataa isaa asii fi achi raasuun boorsaa keessaa cheekii ol fuudhee mallatteessee kenneefi. Yeroo kana ani nannee haadha kadhata koo dhageetu Waaqayyo anaanis nama kanas manaa baas jedheen of keessatti gungome. Imimmaan akkanaaf bu'uuf ol fuudheen shayyoo'aa nan dhunadhe osoo hin taane habbuu kadhee liqimse. Gubaa marrimmaaniin ijji koo yoo imimmaan buusuu jalqabdu utaaleen teessoo koorraa ka'ee fuula namaa kanaa fuuldura dhaabbadheen gooftaa koo ani hojii hin qabu. Ijoollee baay'ees guddisaan jira. Hojii ofii koo uummachuuf qarshii nama gargaaruu hin qabu. Maaloo qarshii 100 naaf kenni yommuu jedhu duuba kootii sagalee wayiin dhagaye. Yeroo namoonni kolfan hin dhagaye. Maalidha jedhee gaafan duuba kootti ilaalu kaameraatu jira. Namichis dhiifama obboleessoo fiilmii waraabaa jira naan jedhe. Ayyaana mudannoo akkasii rabbi isinirraa qabu malee nan qaanee gaafas. Binyaan biyyarraa magaalaa Finfinneerraa. Kan jaallatee fi kan maraate tokko jaalala kan hundi mana hin dhabu. Jaalalli onneerraa ogummaan isaa dhugaadha. Jireenyi jaalala hin qabne akka muka firii hin qabneeti. Onnee kee guutuu hin jaallatiin dhabuu dandeessaati. Jaalallee yeroo rakkoo yoomiyyuu jaalalleedha. Jaalala sobaa irraa diina dhugaa wayya. Inni jaallate yoo dulloomes jaalalli hin dulloomu. Namni jaalala sobaa waliin adeemu duumessa bokkaa of keessaa hin qabne isa ofumaan oofamudha. Jaalallee kee irratti hin ilaalin, hin fedhin. Garaan kee hiriyummaa biraa. Osoo sin jaalladha jettu nama hin ajjeesin. Eenyummaa kee dhoksitee sin jaalladha hin jedhin. Qarshii ilaaltees hin jaallatiin. Bor hin dhumaati. Jaalallee keef amanami yoo shakkamteeyyuu amanummaan kee bor dhugaa siif bahaati. Jaalallee kee hin tuffatin. Barri garagaltoodhaati. Argachuuf dhabuun jaalallee kee irraa adda si baasuu hin qabu. Jaalala dhugaa isa soomni hin tuqne jaalladhu. Walii galtee hunda faana qabaadhu. Yeroo kee sobaan hin dabarsin. Wanti ta'uu qabu waan ta'uu qabuuf raawwadhu. Dhiibbaa nama kamiinuu jaalala keessa hin galin. Jaallatamuuf osoo hin taane jaallachuuf dursa kenni. Waadaan si biratti waadaa haa ta'u. Caaltuu Eebbisaa magaalaa Adaamaa irraa. Namummaa kee filadhee hin jibbu eenyummaa kee jaalalli kan kee dhugaa cabsee na seeni lafee yaada koo facaaseen qalbii koo fiigeen dhufaa yoomin si biraa hafaa gaaddisa jiru kootii bareechaa jireenya koo kan biraa homaa hin qabu suma bite qaamni koo jaalalan na fuutee galaana ganamaan citee onneen koo si dheebottee dafii kootu si feete gaafan iyyee si waamu ni dhageessaa sagalee koo maqaa siif moggaaseem hin tolu wal malee koo yaadan natti hammaatee na hiite mogolee koo siif jiraadheen jibbe ormaa tasa sirraa adda hin ba'u otuu taates cita mormaa falmituu kan kee ta'een kunoo si faanaan jooraa falmituu kan kee ta'een kunoo si faanaan jooraa hawwii dabalaa biyya Libaanos irraa. Dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Maas Miidiyaa jalqabarraa kaastanii waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Ammas nu biraa hin hafiina isiniin jenna. Egaa mudannoo jaalalaa ergaa akkasumas seenaa jireenyaa fi kanneen kana fakkaatan qabna. Karaa kamimmoo ergannaa yoo nuun jettan karaa lakkoofsa telegiraamii 965489613 barreessuudhaan yoo nuuf ergitanii nuti immoo deebisnee isin biraan gahuu dandeenya. Akkasumas subscribe, share, like, comment gochuun deeggaruu hin dagatiina. Qophii biraan haga nuti deebinutti nagaatti.